Team Tube. Hayya hordoftoottiin tuubii har'aa kaalkuleetaraa iccitii keenya jalatti dhufachuu dandeenyu isiniif dhiyeessaa jira. Appiin kun appii baay'ee murtiitidha. Pileestoorii seenuudhaan haayid kaalkuleetara jedha xaafaa barreessa. Achi booda filannoo tarreewwan appii sanii dhufan keessa isaa afuraffaarraa kana fuutaniitiin daawunlood godhachuu deemtudha jechuudha. Appiin kun meegabaayitii 13 qofaa salphaadha. Achi daawunlood erga gooneen booda appicha install goona jechuudha. Install tunna inni install nu ta'u install ta'uudhaaf daqiiqaa muraasa eegnuti. Achi booda open ennaan jechuudha. Erga inni install nu ta'e ganna open start to use nu eegalla jechuudha. Start to use kan tuqaasuudhaan ammas Allah goona jechuudha. Allah jennaani kana taansee as keessa jechuudha akka paaswordiitti lakkoofsa barbaade 4 fi sana ol 4 galchuudhaan mallattoo wal qixaatudha jechuudha. Appiin kun wantoota feete waan akka viidiyoo appii appilikeeshinii fi dookumentii garaagaraa jala dhufachuu dandeenya. Fakkeenyaaf lakkoofsa paaswordii galchinu tokko lama tokkotu ammas tokko lama tokko wal qixa tokko amma booda paaswordiin appichi kanaa jechuudha kan naataa jechuudha. Kana taasisee gootiitedha jechuudha. Yoo fakkeenyaaf paaswordii kan dagadde ta'e lakkoofsachi jiru suni bakka naa buusa jechuudha. Lakkoofsuun argachuu danda'a. Achi booda fakkii akka gaalarii kan tuqaa jechuudha. Akkuma fakkii inni achirratti agarsiisuu jirutti jechuudha. Gaalarii kan tuqaa achi booda pilaasii kan tuqaa achi booda ni filadha jechuudha. Kan as keessa jiru kan keessa yoo viidiyoo yoo gaalarii fedhe gaalarii yoo folder keessa fedhachuun wantoota achi keessa dhufachuu barbaadu kan fedhamu fakkeenyaaf gaalarii haa tuquuti. Achi booda as keessa wantoota footoolee dhufachuu barbaadu yookiin viidiyoo dhufachuu barbaadu as keessa ilaalee as keessa filadha jechuudha. Viidiyoo suni yookiin footochi suni as keessa filadha dhufadha. Fakkeenyaaf tokko kana fiduu ammas isa lammataas filee tokko filee dhufadhe duraanis tokko dhufadhe duraan lam ta'e guutii tennaan faayimeenna dhiifama isa rabbisheellee kana taansee ammoo footoo kan lamaan dhufadhe jira jechuudha. Ittaansee kana taansee warri laayikii warri duraan subscribe godhasaniin jecha fakkeenyaaf wanni viidiyoo footoo lamii filadhee irra kaasuu fedha jechuudha. An hide kan irratti tuqa achi booda wanti an dhufadhu kuni ni ba'a jechuudha. As keessa ifa bilisa ta'uu baasuu barbaanne kanumaadha. Appiin kun appii baay'ee murtiidha, ariifii kan ta'edha. Wantoota feeta jala dhufachuu barbaaddee iccitii kan garaagaraa fi dookumentoota garaagaraa jala dhufachuu dandeetta. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Yaada keessanis komentii jala nuukaa. Galatooma. Chaaw nagaan nu tura.